meeshaan halluun isaa wal fakkaatu, gatiin isaa wal fakkaatu, saayiziin isaa wal fakkaatu, ciminni isaa yookaan immoo kwaalitiin isaa wal qixa jechuu hin dandeenyu. Kanaaf meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamnu kamuu gatii isaa laallee yookaan immoo bifa isaa laallee wal fakkaata jennee saayizii isaa laallee wal qixa jennee akka hin shawwadannu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf viidiyoo guyyaa darbe irratti gatii soofaa biyya keenya keessatti Farnichar Muhammad irra gatiin isaa maal akka fakkaatu tokko isin biraan gahee ture. Asirrattis ammoo gaafii hedduu akka qabdan naa kaaftanii turtanii gaafii keessanii deebii kan isin deebisuu fi meeshaalee biraa gatii isaa waliin kan isin biraan gahuuta akkamitti meeshaa kana immoo argachuu akka dandeettanii eessatti isin geessuu koo akka danda'ani dhimma geejjibaatiin wal qabate kan isin biraan gahuuta hamma xumura qophii keenyatti nuyi durfaan affeerra keenya biraan durii jedhama gabaatu bira egaa akkuma jalqaba isin kaasuu yaaletti meeshaaleen halluun isaa wal fakkaatu dizaayinii isaas wal fakkaatu saayiziin isaas wal fakkaatu kwaalitii isaa wal qixa jechuu hin dandeenyu meeshaalee mana keessaa yeroo itti fayyadamnu umrii dheeraa akka turan kan taasisu baay'ee akka bareedan kan taasisu meeshaalee inni irraa hojjetamedha. Kwantitiin isaan irraa hojjetame maal fakkaata kan jedhus beekuu qabdan namoonni gama keenyaan yookaan immoo asirraa odeeffannoo funaantanii yookaan immoo odeeffannoo gama kanaan isin gahu irraa kaatanii meeshaalee bitattanii fi kanneen iddoo biraatii bitattanii walumaa galatti waan hubannoo isin ta'uu fi waan isin qarqaara jedhe qabadhe isin dhufee jira hamma xumuraatti nu hortofan ammas affeerraa kenna namoonni haaraa taatan YouTube chaanalii kana subscribe godhadhaa maaliif isin fayyada namni mana ijaarrachuun barbaanne hin jiru mana ijaarrate immoo namni meeshaa bitachuun barbaanne hin jiru. Even hawwiidhu mallee yoo ta'e isaaf immoo itti geettu isin jechuu barbaada. Kanaaf isin barbaachisa waan ta'eef gara fuulduraatti subscribe godhachuun keessan hin oola yookaan immoo barbaaddanii gaaf biraa dhabuu dandeettan waan ta'eef subscribe godhadhaati amma kaadhaa. Viidiyoolee jireenya keessanii wal qabatan jireenya keenya guyyaa guyyaatti wal qabatan hedduu isaa gara fuulduraatti funaanee kan isin biraan gahu isin jechuu barbaada. Kun yeroo darbe isin biraan gahu turetti biyya keessatti mana ijaarrachuu namoonni barbaadan jalqaba irraa kaasee hamma xumuraa diizaayinii mana keessanii erginaatti himtan yookaan immoo mana luukii meeqaa ijaaruu akka barbaadan erginaatti himtanii kwantisaa jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti qarshii meeqa akka isin gaafatu isin biraan gahaa ture gara fuulduraattis gaafii akkas yoo gaafattan kan isin biraan gahu ta'anii qophiidha. Dabalataan immoo ijoolleen biyya keessatti hojii ofii keessanii hojjechuu barbaadan fira keessanii maatii keessanii fi obboloota keessanii namoonni hojii uumuu barbaadan hojii akkam akkamii akka barbaadan gaafachuu dandeettan ana immoo odeeffannoo isaa funaanee namoota meeshaalee hojiitti ittiin bobba'an kana gurguran gaafadhee namni kana irratti hirmaatanii jiran gaafadhee walumaa galatti jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti qarshii hammam akka isin gaafatu isin biraan kan gahuu fi hojii kanarraa immoo bu'aa isaa akkamitti argachuu dandeettan akkamitti ammoo hojjechuu akka dandeenyu dhimma biizinasiitti wal qabate kamuu kan isin biraan gahu ta'a. Dabalataan ammoo biyya keessatti meeshaaleen biyya keessatti maal fakkaatan meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamnu dabalatee meeshaalee ijaarsaa meeshaalee kamuu haa ta'u waan isin beekuuf dhagahuu qabda waan isin gaafatan hunda kan isin biraan gahu ta'a. Kanaaf isin fayyada. Subscribe godhadhaa. Kun jalqaba isin kaasee viidiyoo guyyaa darbe isin biraan gahee keessatti gatiin soofaa maal fakkaata yookaan immoo soofaa waan diizaayinii jiran maal kan fakkaatan gatii isaa jalqaba irraa hamma xumuraatti isin gahee ture namoonni viidiyoon sun isinitti tole yookaan immoo gaafii sanarraa viidiyoo sanarraa gaafii waan isinitti karaa koomentii isin haa ta'u karaa keessaatti namoonni gaafataa turtan baay'een jirtan waan deebii isinii ta'a jedhe qabadhe isin dhufee jira isin jechuu barbaada. Jalqaba irratti akkuma jalqaba isin kaasuu yaale meeshaa tokko karaa odeeffannoo asirraa isin gurraa kaatanii haa ta'u ufuma keessanii farnichara yookaan immoo manneen gurgurtaa meeshaalee naannoo keessanitti dhiyuu jiru irra namoonni bitattani maal beekuu qabdan meeshaa san osoo hin bitin dura maaliidha wanti isin beekuu qabdan kan jedhu isin biraan gahuu barbaada. Kanaaf soofaa yoo fudhanne jalqaba irratti muka keessa isaa fi boondidii akkasumas ammoo carqii inni irraa hojjetame yookaan ammoo kan liizarii yoo ta'e liizariin irraa hojjetame irraa kaane meeshaan kun cimina qaba yookaan immoo cimina hin qabu ciminni isaas hanga nama raamite ciminni isaa baay'ee gaariidha jennee murteessuu kan dandeenyudha. Argitanii yoo jiraattan meeshaan tokko yeroo gaaf jalqaba binnu baay'ee tokko bareeda akkuma turuun akkuma bobbuluuni bareedinni isaas kwaalitiin wantoonni inni qabu hundinuyyuu irraa feeditaa irraa dhumaa adeema. Kanaaf sunniini hanqina dhiyeessii yookaan ammoo dhiyeessiin sun meeshaa qulqulluu irraa akka hin hojjetamne kan nu agarsiisu. Kanaaf carqeen isaa carqee akkamirraa akka hojjetame beekuu qabdani furdinna isaas yookaan ammoo kwaalitii carqee maqaa mataa isaa qaba. Isas beektanii gaafatanii bituu dandeettan. Lammaffaa immoo muka irraa hojjetame muka waanzaa kan jedhamu irraa hojjetamu jira mukkeen biraa irraa hojjetamu jira even muka MDF irraa kanneen hojjetamanis jira kanneen sadda baaftanii beekuu qabdan isaanis gaafachuu qabdan yookaan immoo namoota waa'ee meeshaa kanneen hubannoo qabu gaafatanii bituudha malee yookaan ammoo qarshii karaa salphaatti nyaatamuu dandeessan jechuu barbaada. Kanaaf anis odeeffannoo gama kanaan isin biraan gahu meeshaa qulqullina qaban farnicharoota hojjetan yookaan immoo farnichara illee ta'uu hubaatiin meeshaawwan biraa qulqullina qaban odeeffadhee ofii kiyyaa waan beekurra dhaabbadhee kan isin biraan gahu taasisan jechuu barbaada. Kanaaf gama Farnichar Muhammad yoo dhuftani meeshaawwan qulqullina qaban hedduudha kan isin achirraa argachuu dandeettani. Waggoota dheeraaf viidiyoo meeshaalee mana keessatti fayyadamuu dandeenyu achirraa isin waraabaa ture keessa deddeebitanii YouTube chaanaalii kana jala deddeebitanii viidiyoowwan jiran kaawwan ilaaluu dandeettan. Irra caalatti meeshaaleen achirratti gadhiifamanii meeshaa farnichara kanarraati. Farnichar kun yookaan dhaabbanni kun gama mootummaatiin dabalatee
gama dhaabbilee dhuunfaatiin beekamtii hedduu kan qabuu fi badhaasota gurguddoo hedduu kan fudhatee jiru. Akkasumas hojii tola ooltummaa hedduu irratti dhaabbata hirmaatudha. Kanas gara fuuldura kan waliin ilaaluta. Meeshaawwan isin barbaadan amantummaadhaan amaanaadhaan yoo barbaadan iddoo jirtanii gatii isaa walii galtanii isaan fuudhanii gama akka sarpiraayiziitti nama isin kennuuf barbaadan maatii haa ta'u nama fira abbaa manaa keessan haa ta'u kan ammoo warri haadha manaa biyya keessa qabda haadha manaa keessanii haa ta'u walumaa galatti nama isin geessuuf barbaadan biraan kan isin geessan ta'u. Kanan ta'u taanaan namoonni maatii keessan yookaan nama firaa yookaan obboloota keessan ergitanii bitachuu barbaadan ammoo gatii erga isaa walii galtanii booda nama barbaadan qarshiitti kennitiin ergitanii dhufanii iddoo isin barbaadan isin geessuu ni danda'ani. Gama kana waan isin yaachisuun qabu akka dhaabbataa tokko ammoo bakki isaanitti argama magaalaa Shaashamannee iddoo lama argamu ganda 81 maaddiyaa fuulduraatti argachuu dandeettanii kutaa lamaffaa isaa ammoo magaalaa kana keessa iddoo amma jalqaba isin kaasee irraa darbitanii gara kaaffee Shaaloom kaaffeetti deemtanii achi osoo hin geenne argachuu dandeettu. Sadaffaa isaa ammoo iddoon oomisha isaa ammoo ispaaltii Shaashamannee irraa gara magaalaa Hawaasaa geessu magaalaa Bishaan Gurraacha ispaaltii guddichumarra filafitii yookaan ammoo fuuldura baankii daldala Itoophiyaatti argachuu dandeettu. Odeeffannoo dabalataan immoo lakkoofsa bilbilaa isaanii kan asirra jiru kanaan bilbiltanii argachuu dandeettu. Waan gama saniin odeeffannoo qubsan arganne yoo jiraate gama kootti bilbiltanii yookaan ammoo karaa tola sooshaal miidiyaa feesbuukii telegiraamii iimoo fi messenjeriidhaan naqunnamuu dandeettu. Kan ammoo bilbila aadii bilbiltanii yoo jettanii odeeffannoo jiru kan isin biraan ga'uu fi iddoo isaan jiranitti kan isin geessu meeshaa kanneen akka naannoo keessan yookaan bakka barbaadan geeffattan kan isin qarqaroo taasisa iddoon isaanitti geessan ammoo guutuu biyya kanaa fiixee hamma fiixeetti kan isin geessan ta'a. Dhimmi geejjibaa yookaan dhimmi fageenya waan isin yaachisuun qabu isin jechuu barbaade. Kanaaf waan kana kaasuu barbaade namoonni baay'een koomentii jalatti fi karaa bilbiltanii waa'ee kana gaggaawataa kan turtanii. Kanaaf dhimma geejjiba yookaan dhimma fageenya isin jirtanii waan isin yaachisuu hin qabu isin gatii walii galaati yookaan ammoo maatii keessan ergaa nama firaa nama meeshaa kana isin bitu ergaati isin bitu danda'a. Waan namni lakkoofsa asirra jiru kanaan bilbiltanii ufuma keessanii abbaa meeshichaa faana haasoftanii anasuun tan abbaa meeshichaa faana haasoftanii erga walii galtanii immoo maatii keessan ergatanii isin bituu ni danda'u isin jechuu barbaada. Isaan alatti immoo ijoolleen akkuma jalqabarratti kaasuuf jaaletti biyya keessatti hojii hojjechuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiltan yookaan immoo sagalee naa keettanii gama iimoof telegiraamii fi waasaappiitiin sagalee naa keettanii gaafii isin gaafatan irratti hundaa'uudhaan hojii sana iddoo deemuu barbaachisu deemee isin funaani kan isin biraan gahu taasisan jechuu barbaada. Kana irrattis odeeffannoowwan guyyaa guyyaa waan beekuuf dhagahuu qabdan jireenya keessanii waan wal qabatanii isin fayyada kan jedhee asuma YouTube channel kanarratti kan isin dhiyeessuta. Meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu kan amma jalqaba kaasee isin biraan gahaa ture kanneen gama sooshaal miidiyaa isaaniitiin argachuu dandeettanii YouTube channel mataa isaanii qabani, TikTok qabani, Facebook fi Telegram jira. Achirra deemtanii guyyaa guyyaatti dizaayinii haaraa bifa suuraatiin bifa viidiyootiin toraalee sooshaal miidiyaa masinii kaasee kanneen kan gadhiisan ta'a waan ta'eef achirratti ilaaltanii linkiin isaas description boxii fi iddoo komentii jalqabaa irra ni jira. Karaa isaaniin deemtanii YouTube channel isaanis gabanumaan subscribe godhadhaa viidiyooleen achirra jiru jira. TikTok isaanis follow godhaa. Isiniin jechuu barbaada suuraadhaan namoonni barbaadan suuraadhaan achirratti fe'amee jira. Gama isaaniin deemtanii ilaaluu ni dandeessanii jechuu barbaada. Guyyaa ta'an ammoo viidiyoo kana ta'ansee viidiyoolee jiran ammoo meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu kanneen biraa kanneen akka Arabiyaan Majlisii, biiffee, qumsaaxinii yookaan saaxinii dhaabbii fi algaa siree kanneen kan isin biraan ga'uutaa viidiyoo isaa waraabee kan jiru jira. Editingii isaa waan xumuruu qabu xumuree asuma irratti kan isin maxxansuu fi gama isaaniis gama YouTube channel isaanii deemtanii kun akka asirra jiru kanatti yookaan sarchi gootanii Muhammad Farnichar yoo hojjettanii argachuu ni dandeettu. Isaan alatti ammoo linkiin isaa as jala jira gama isaanii deemaatii hordofaa meeshaa qulqullina qabu hedduu argachuu dandeettanii. Odeeffannoo kana ammoo sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Namni mana ijaarrachuu hin barbaanne jiru, namni mana ijaarrate immoo meeshaalee manaatiin mana isaa bareechisuu hin barbaanne hin jiru. Mana qofa ijaaraatii isa achirraa fi immoo mana keessan iddoo bashannanaa nuti isinii godha isin hin jiraa jiru waan ta'eef. Egaa odeeffannoo guyyaa irraa qabalee dhufee kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan kan bira beekuu dhaga'uu waan qabdan jedhee waan yaade. Kan isin biraan gahu ta'a isin jechuu barbaada. Isinis immoo waan beekuuf dhagahuu qabda waan gaaffii isinitti ta'e odeeffannoo kana dhagahuu barbaadna waan jettanii karaa koomentii fi karaa lakkoofsa bilbilaa kootiin na erguu ni dandeettu. Sagalee haa ta'u bifa barreeffamaatiin yookaan bilbiltanii waliin haasa'uu ni dandeenya isin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin ammoo deemnu nagaan nu turaan nageenya keenya kan kabajaaf jaalala kun isin jettan isin qaqqabu. Baay'ee.